Ashama kabajamtootaa fi hordoftoota Gadaa Diijitaal Miidiyaa. Bakka jirtanitti nageenyi keenya isin haa ga'u isiniin jedha. Sagantaa guyyaa har'aatiinis waan addaa tokko qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Hiriyaa kiyya tokko wajjin iddoo tokkotti argamna. Iddoo kanatti ammoo marii tokkoon haasaa keenya eegallee dhimma marii fi haasaa keenya madditti dhiisne mee dhaamsa tokko isin dabarsa. Dhaamsa kanas akka armaan gaditti isinii dhiyeessa. Osoo garuu dhaamsatti isin hin dabarsine namoonni chaanaalii kana subscribe hin goone subscribe akka gootanii, namoonni viidiyoo kana jaallattanis hiriyoota keessanii akka qooddan affeeramtanittu. Gama biraatiinis like nu godhaa. Yaada jaarsoo qabaattanis koomentii jalatti yaada keessan nu qoodaan affeerraa keenya isaan gaafaati. Guyyaa har'aatiin sagantaa dhaamsa jettu qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Dhaamsa har'aatiin maal akka jettu bifa armaan gadiitti isinii dhiyeessa. Ceephoon summii jireenya fuulduraatti. Of ilaaluun garuu sirreeffama irratti isa fuulduraatti of hiriirsuudha. Waan darbeef of ceephoon fuuldura ofii dukkanaaf badhaasa kennuudha. Gaafa ceephofnee of duubatti of deebisnee harkifamuu keenyaa fi jijjiiramuu dhabuu keenya nuuf saaxila. Of ilaaluun garuu ammaaf jireenya fuulduraaf ifaadha. Karaa kan of ilaale of argaa, kan of argate immoo of faana jiraata. Dadhabni jireenyaas of faana waliin galanii jiraachuu keessaa madda. Of arguun dirree waraanatti baanii diina injifachuu ni caala. Sababni isaas yeroo baay'ee nu dhala namaatti diina olaanaa ofama keenyaa ofitti taana. Akkamitti jechuun keessaan hin oolu. Yaaduma sammuu keenya irraa burqitu diina nutti ta'uu mala. Ilaalcha ofii qabnutu diina guddaadha. Hin danda'u jennee daandii tokko qaxxaamuruu hin dandeenyu. Gojjoo tokko keessatti jireenya gaddadduu akka jiraannuuf sammuun keenya ga'ee guddaa taphata. Waa malees kana hin jenne kabajamtoota keenya. Guyyaa tokko nan yaadadha guyyaa itti of ceephessee ceephoo gosa gosaan fuulduratti hiriirsee ija natti babaasanii anis mogoleen koo bu'ee bakka ciisuu ol ka'uu dadhabee jireenya koo gaddaddoon akka raafamu na dirqisiisanii. Waan jechaaf waan gochaa na jalaa dhoksanii hangafa dhiphinnaa natti affeeranii. Qabsoo yaaddoo yaadaan qabee hubachuuf imala eegalee guyyoota kana keessatti shakkii waan sanaa baruuf kana ta'innaa sana ta'innaan boqonnaa na dhorkate. Dhumarratti of dagachuun koo ka'umsa waan kanaa ta'e argame. Eeyyan of dagachuu koo sarara barnoota idilee qofa daandii deemsaa koo gochuun gumaacha oromummaaf of waakkachuun koon arge. Kanaan booda of ceepharraa of ilaaluun filadhe. Gaafa of ceephessa immoo jireenya fuulduraa akka dhabaa jiru baree. Guddinaa fi dagaaggina afaan Oromoo afaan saba galaana kanaaf hamma humna koo ifaajuun akkanuma seenaa isaa qorachuun dirqama malee filannoo koo akka ta'e cimsee hin barre ture. Dirqama Oromummaa daangaa Oromummaa qoraasee foolii gaariitti gochuu hin barre. Isa jallate qajeelchuu, isa qajeela immoo daandiitti deebisee of argachuudhaaf yeroo natti fudhate. Qalama koo fudhee taa'ee waa barreessuu eegale. Gaafa barreessu kallattii kibbaatiin maaltu argama, kallattii lixaatiin maaltu argama, bahaa fi kaabaan maaltu argama jedhee kallattii afurii waatiin talluu eegale. Garuu kan na sakaale sammuu koo akka ta'e baree. Kana jecha dhaamsi koo kan ilaallatu hunda haa dhaqqabu. Keessattuu namoota akka koof of dagattanii dagannaa keessatti hirriba rafaa jirtaniif dhaamsa guddaa isinii ta'uu danda'a. Hawaasa keessa jiraattan mee mil'adhaa akkamitti jiraataa jiranii. Hawaasni ati keessaa baatee si nyaachisanii si obaasanii akkati nama taatuuf ga'een isaan taphatan ga'ee haadhaaf abbaa kee qofaa sitti hin fakkaatini. Ati jireenya keetiif kan jiraattu qofaa taanaan na amani jireenyi kee namoota birootiif gumaacha tokko buusuu hin danda'u. Eeyyee natti argamaa jira kunno
kunooti jedhaa of gaafadha. Maal fakkaata halluu isaa immoo adda baasuun natti ulfaata. Qulla ol fiigaa gaafa na bira ga'u immoo gaaddidduu koo uffatee na dhokata. Maali dhimmi kun jedhee of ceephessa. Arguu hin danda'u. Sammuu kootti ba'aa ta'a. Sammuutu akka tokko ta'uu hin oolu jedha. Akka waan maraachuu tokko sagaleenis ni dhagama. Sagalee boochaa sagalee guddaa akka aaduu tokkos ta'e dhukkubuu akka ta'u tokkos sammuu koo na jeeqa. Maalinni wanni sodaa natti uume abjuu dukkanaan haguugee jireenya koo na miidhuuf natti dhufu. Of ceephessoo jedhee maarree nama meeqatu jireenya keessatti of ceephistanii of ilaaluurraa of ceephessuun akka adda ta'e baruu qabdani. Amma sun narra darbeera. Dafqa koo dadhabbii koo yeroo sanatti achitti wal ga'e. Eeyyeen rakkinna koo yerichaatti yookiin yeroo sanatti achitti rakkachaa jira. Tokkos anis seenaa akkanaan qaba. Gaara kana dhiibee baadhee bu'ee bahee yeroon daldala turetti beelaa fi dadhabbii hangana hin jedhamne dabarsaa tureera. Amma kun narra hin jiru jechuus natti ulfata. Garuu abdiin koo fuulduraa akka midhaagu yeroon hundaa abjuu koo milkeessuudhaaf karoorri koo utubaa kooti. Rakkinna kootu achitti rakkataa jira jechuun ni ulfaata. Garuu amma tokko narraa salphateera jechuun danda'a. Maaliif jennaan of ceephessuurraa gara of ilaalutti deebi'ee jira. Sagalee wacaa isaanii lola fakkaatu sanaan hamma goleen koo bu'aa ture. Namoonni hedduun birmannaaf na biratti wal ga'aa turani. Garuu kanneen na birmatan caalaa kan natti birmatanii na dhabamsiisuudhaaf eeboo natti guuratan baay'ataniiru. Yeroo sana ammoo namoonni narraa miidhama kootiin nan argine kan narraa fayyadamu tan baay'eedha. Jarri fiigaa dhufanis baay'ee ajaa'ibsifamoodha. Rakkinna koo haa rakkattu jedhee anis abdiin kutanne. Halkan eda abjuun waan argee miti kan isinitti himaa jiru. Rakkinni haa rakkattu. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota Gadaa Diijitaal Miidiyaa guyyaadhaa of ceephessuurra of ilaaluun filannoo guddaa akka ta'e natti dhagama. Isin ammoo maal jettan jedhee isin gaafachuu barbaada. Anis kunoo rakkinni haa rakkattu jedhee ati mee waa jedhi. Kana jecha qofaan osoo hin taane gochaanis rakkinni jechaan isa dubbachuutu midhaagaa natti fakkaata. Kanaafi rakkinni haa rakkattu of ceephessuurraa gara of ilaalutti ce'uu qabna. Namoota of ilaalan baay'eetu argamu. Garuu of arguun kee akkati jireenya fuulduraa jireenya gaarii fi mul'ataan guutame jiraattu haala si mijeessa. Rakkinni haa rakkattu. Namni rakkinna keessa jirtu jecha kana fayyadami. Rakkinni gaafa haa rakkattu jette jechaan osoo hin taane gochaanis qabsoo keetti fuufi. Hiriyyaa baay'ee jaalattu qabaannaan hiriyyaa sanaaf baay'ee yaada qoodadhu. Garuu kanaan isin dhaamu. Rakkinni haa rakkattu jettee jechaan qofa rakkinna rakkisuu hin dandeessu. Deebitee ishiin si rakkisuu dandeessi. Darbitee ammoo lubbuu kee balleessuus hin dandeessi. Egaa jaalatamtootaa fi kabajamtoota Gadaa Diijitaal Miidiyaa. Egaa guyyaa tokko rakkinnoota na mudatanii fi narra jiran kana ba'aa koo akka narraa qoodatuuf hiriyyaa na waliin argaa jirtan kana dubbise. Waliin nyaannee akkuma si argitan kana dhugnee yaada waliin qoodachuu itti fufnee jirra. Rakkinna haa rakkannu jennee dubbii eegalle. Egaa rakkinni haa rakkatu jedhee anatu dubbii eegale. Innis seequudhaan haasa koo na jalaa fuudhee haasa koo keessatti an baay'ee nama miidhamaa ta'ee of ibsuu hin barbaanne. Gaafa ati nama miidhamaa taatee namootatti rakkinna kee ibsite namoonni hundi waan si hubanneef sitti kolfu. Kanaafuu kolfa san jalaaf dhoksuudhaaf rakkinni haa rakkatu jettee rakkinna sanaaf of saaxiluu osoo hin taane qabsoo gochaa taasisu sirraa eegama. Hiriyyaan koos baay'ee nama bilchaataa ture. Baay'ee hin haasa'u. Waan haasa'amu immoo ergaa guddaa dabarsa. Ergaan isaa immoo utubaa jireenyaadhaaf galaanaa ta'a. Anis hiriyyaa akkana qabaachuu kootti hedduun gammada.
akkuma bifti isaa midhaagu yaadaa fi qalbiin isaas baay'ee namatti tola. Yaada mul'ata guddaa qabuu fi karoora hangana hin jedhamne harkatti qabatee waliin ciisee ka'a. Egaa karoora kana naa qoodate. Waliin nyaannee dhugnee maaliif uummata saba hangana ga'uuf wantoon kun gumaachine naan jedhe. Maal jedhee waliin haasa'u eegalee. Gaafa sana ammoo naa deebise. Ati kennaa tokko qabda. Kennaa ogummaa teekinooloojii yookiin barri barbaadu wajjin badhaadhina tokko si keessatti arga. Garuu yaada tokko sii qooda. Fiilmii afaan Oromoo tokko osoo hojjannee maal sitti fakkaata naan jedhe. Egaa hiriyyaan kun maal yaade akkana naan jedhe gaafii muraasa kanaaf deebii kennu caalaa sammuu kootiin of gaafachuu eegale. Ofiin haasa'e takka haasaa sana keessatti isaaf deebii deebisuuf hin ariifanne. Innis fiilmii akkamii osoo hojjanneeti uummata kana fayyaduu dandeenya jedheeni. Akkuma beektu hawaasni keenya aartiin dugda walitti galfatanii jirani. Hubannoon uummanni keenya aartiif qabus baay'ee kan jajabu miti. Egaa namni aartii jajjabeessuu akka qabu ammoo nuti hubannoo uumnee fiilmii ajaa'ibaa tokko hojjanne uummata dheebuu aartii waggaatti fiilmii takka eeggatu waggaatti 2 akka ilaalu gochuu dandeenya naan jedhe. Anis hin qoostaa jedhee deebii deebiseefi kun qoosaa miti abjuu koo boru dhugoomuu danda'u. Of hin ceephisinii of ilaalmee kennaa kennaan jedhe. Hayyee jedheeni. Egaa akkamitti hojjechuu dandeenya jennaan ati ogummaa qabdaan anammoo bifa qabu kanaafi dubbii dandeettii na keessatti argitu kanaan fiilmii keessii bareecha naan jedhe. Hayyee obboleessa koo garuu maddi mallaqaa nu eessaa arganna akkamitti ammoo waan kana milkeessuu dandeenya jedheeni. Xiqqoo akka waan seequu ta'e mootii naan jedhe. An baay'ee nama miidhamaa ta'e tokkoon wal argee ture. Namni kun ammoo seenaa isaa keessatti miidhama isaa dhoksuudhaan abjuu sana milkeeffachuudhaaf baay'ee waan ifaajaa tureef milkaa'ina sana siif haa qoodu jedhee bifa gabaabaan naa ibse. Egaa namni yeroo adda abbaa qabeenyaa Tiwiiteraa jedhe Tiwiiterri akkuma beektanii miidiyaa pilaatfoormii keessaa isa jala qabaate. Namni sun jireenya isaa keessatti nama rakkataa ture. Rakkina isaa keessatti beekumsaan adda teekinooloojii addunyaan ittiin badhaateef gumaacha kennee jira. Egaa rakkinni isaa yeroo biraa sitti himuu danda'a. Isa kanarraa fakkeenya fudhuuti. Hin qabnu hin jedhiniiti, hin dandeenyu hin jedhiniiti, hin qabnaa hin dandeenya jedhii itti eegalnaan jedhe. Hayyee jedhee gorsa isaa kana akka galatti fuudhee yaada ka'umsaa godhadhee isaan mari'adhee kennaa na keessa jiru kana ammoo dhugoomsutti eegalee qalama fudhadheeti waa barreessutti eegalee gaafa yaada bocu ammoo milkaa'ina tokko of keessatti argee osoon xumurin xumureef argee kan isin ajaa'ibu. Gurbaan ammoo yaada kana naa qoode abjuu koo na keessatti waan argina fakkaate yeroo tokko ammoo seeqadhee ijuma keessaa keessa laaleeti galata galchuuf hin dirqama natti ta'a jedhee. Egaa an guyyaan kun guyyaa abjuu koo itti dhugoomsuudhaaf dheebuu na hawaasa keenyaafis galaa ta'u tokko qabadhee akka hawaasa kanaaf ofii dhiyeessuu barbaadutti waadaa ofii galee. Waadaa kanas dhugoomsuudhaaf fiilmii kanaaf maqaa moggaasuu eegalee gatii lafaa jedhee moggaase. Egaa gatii lafaa kana keessatti maal argitu akkamitti gatiin lafaa fiilmii kanaan walitti dhufuu danda'a jechuu dandeessani. Kanammoo fuulduratti fiilmii waggaa 4 dura yaadaan hiriyaa koo tokko wajjin eegalee dhugoomse kana xumuree har'a yuutuubii irratti fe'uudhaafis karoora qaba. Garuu kabajamtootaa fi hordoftoota Gadaa Diijitaal Miidiyaa saba kana qabnaaf hojii kana hojjanne malee qabeenya qabnaaf yookiin waan nurraa hafe tokko qabnaaf miti. Yeroo namni hundi rakkina hin dhabu, namni hundi ba'aa hin dhabu. Ta'us garuu Oromoon aartii isaa irratti dhugaa dubbachuudhaaf hanqina qaba jennee hawaasa keenya xiqqeessuuf miti. Hawaasni keenya akka onnatee aartii isaa bira dhaabbatuuf gaafa aartistiin tokko hojii isaa keessatti milkaa'ina arganne dadhabbii isaa mitiyyuu bu'aa inni argachuu isaa mitiyyuu waan itti baasuudhaaf osoo hawaasni gorsii jira jedhee bira dhaabbate innis aartii lammaffaa dhugoomsuudhaaf hawaasa kanaaf waan ta'e hojjechuu danda'a. Garuu wantoonni hamilee namaa buusu hedduutu jira. Haalli jireenya uummata keenyas rakkina keessa jira. Kan hubanne afaan keenya lugaamnee hojii abjuu
waggaa afurii itti dhugoomsine qaqqabanii deemee jira. Hiriyyaan kootis yeroo yaada kana naaf dhiyeessaa turetti gammachuudhaaf dhabdee jirtuutu har'a hiriyyaan koo natti bilbile yeroo sana dogongoraan yaada dogongoraa tokko sitti himaan ture jedhe. Anis obboleessa koo ati hin dogongorre anis hin dogongorre milkaa'inni keenya isa har'aamti isa boruutiif abdii qabatee amanuu qabnu hayyee waliin ilaallaan jechama isaa dhuma hin qabnee fi guyyaa xumura gargar baanutti nu dhiyeesse. Egaa hiriyyaan koo kun na wajjin dhiibotee na wajjin baay'ee miidhamee hojii kana dhiyeesse. Kabajamtootaa fi hordoftoota Gadaa Digital Miidiyaa sagantaa guyyaa har'aatiin kanaan gammaa isinii dhiyeessif isa kana. Egaa rakkinni haa rakkatu jennee hojii keenya qabannee deemnee jedha. Namoonni chaanaalii keenya sabiskiraayib hin goone sabiskiraayib godhaa jenna. Isin kadhachuudhaafis miti. Maaliif isiniin jennaan dirqama Oromummaa yoo qabaattanii filmi afaan Oromoo kanas akka irratti gadhiifamuuf yaadaa fi waan dandeessanii nu jajjabeessaa isiniin jenna. Kadhaa mallaqaa isin qabnu jennee arganna jennee arganna. Filmi kun ammoo bu'aa ba'ii fi dadhabbii hedduu keessa darbee hojjetanii har'as daandii irratti akka fedhu mul'ata. Hamilee keenya bu'eef osoo hin taane hamileen uummata keenya akkamitti mul'amaan gaafii keenya yeroo hundaati waan nu hordoftaniif galatoomaa isiniin jenna. Horaa bulaa deebanaa.